هانمو خلا كنا إنكر كارون إندي سانا ديسي خلاصات بران ديمو وان هانمو قديسو كيف سبافة أشيس راكا جنانا قديسي وان سيرات سيني غودا وان مجام فدا جرو سنت نغنا كانا وسغونا كن مال نو خنت وان بنو تفي مال نو خنت ملقا فيتاني ملقا غارتي Kano kano dia. Malak. Ucuran ini kita deraf dede. Mallaka dhageessan. Ucuran deraf kita dasa. Malak. Telefono anda kita dah. Ucuu miti makiina hin bitat. Makina ni kita dah. Kayo nura jali seti. Wanita nojin na saydi. Makia sampai. Fidde se kasi Yusuf ani gafa da nira walla. Mallaka fayyaduma. Mallaka me kana khanit. Kayo jali seti. Gafa da mallaka aba. Ciru malak ni sigenam. Namni sigenam sigenam. No fiddi. Kam? Sanatti ngoota. Waan ma fete yoo fitti goon. Isinu sama ma fete yoo goon. nira no fiddu. Nina mali. Barbaanu nu. Bati bela dunya si basa. Yaa kana Mallaka barbaanu. abar. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya bakka mara teessanii kan hordofaa jirtan kan sochii keenya hundumaafuu dhiphachaa jirtan bakkuma jirtan maratti nagaa keenya isinitti dhaammanneerraa deebines waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa akkuma argaa jirtan kunoo as geenyee jirraame salaamata gaafadhaame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu sun jecha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya egaa akkuma maggeen jedha jechaane deebine dhufnee maaliin dhuftanii maalirra geettan jechuun keessan hin oolammoo jira daawwattoota keenya kunoo akkuma gartaa Yuusuf illee waan fayyee wayyaa'ee takka hin qabu jechuudha daawwattoota keenya dila harkana cabsuu hunda ga'ee jechuudha. Garuu immoo dawaa kanaan duraan gaafa maraatee gaara keessatti akkasitti huccuu ofirra ciree nama hunda firdhiisuu desanuu dawaa kanatti godhee bakkeen gaggabee qisuutan itti goonanii ni wayyaa jechuudha. Immoo amma mootuu dawaa sanuu yoo itti godhee aan dawaa kanaa itti godhu fiixannee numaa'u iyyee ol ka'ee nutumuudhaaf nu reebuudhaaf fiiga malee waan wayyaa'ee fayyuu gara fayyaatti deemu takka hin qabu jechuudha daawwattoota keenya. Akkasii immootu Suleymaan illee hagammaa nu bira hin geenne risaalaa nu barreesse malee achi as risaalaa achi barreessinaanin nu hin deebifnee jechuudha daawwattoota keenya waan nu ta'ee hin beekne innis karaa kanatti yookaan hin qabamee maal akka hin ta'e wallaahi hin beekne rabbiin nagahumaan haa fiduu jedhaan garuu gama kiyyaan. Hayyee kunoo meefaa yoo hordoftoota maal jettan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota keenya kunoo har'a dhufnee deebinee jirra gadda jirra Yusuf nu jala dhukkubee jira du'aayu nu godaadhaan isin jetta daawwattoota keenya. Akkasuma. Hayyee gaa hordoftoota keenya kunoo kan eeggataa jirru Suleemanii waan baay'ee nu barreesseera. Risaalaadhaan isa hordofaa turre dhufuuttiin jira jedha yoo rabbi jedhe kanaan teenya isa eeggachaa jirra jechuudha. Yoo rabbi sanuu fidee jedhe akka isheen isatti himanitti akka dawaarra ka'aatii akka isaan tartiiba isaan itti himaniin jechuudha. Itti fayyadamnee yoo dawaan dhufee nu bira gahee kan dawaatti goonu taane malee hedduu nutti jabaateera akkuma ta'ettiin yeroo kana wajjin ga'ee ammallee jechuudha kun asumattuu waan baay'ee nu godhee ka'e isi harka ishee qabatee cabsuuf jechuudha osoo inni akkanatti itti gamu bishaan jechuudha faayoodhaan itti facaasannan bishaan quraanaatti naqni amma xiqqoo ishee tasgabbaa'ee jira tasuma of na qabsiisuu dide duraan harka isaan qabee wajjin deemaa amma miilaan akkaataatti na dhiitu argatee ofitti na butuu dide jechuudha. Amma kanaan kunooti du'aa nuuf godhaa akka rabbiin qalbii isaa guutuutti isa deebisuu egaa kan keenya silaan dhumu yeroo dheeraa akkuma beektan egaa waan baay'ee taanee dabarree yeroo isa tokko gama tokkoon gammannu gama tokkoon miidhaan nutti dhufa yeroo isa tokko jalaa baanu isa tokkoon qabamna rakkoo akkasiitu nu mudate kanaaf ammallee nu hordofaa du'aa keessaniin nu biraan hafinaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya akkuma maggeen jedhee dhugaadha. Garummaa nuti yeroo takka yeroo gammannee miidhaa keessaa baanee jennee gammachuu keessa turre jechuudha. Nuti amma faaman fayyidee amma booda rakkoo fi gadadoo hin agarru. Alhamdulillah jennee yeroo nuti rabbii keenya nuti shukurii galchine kun gara nuti hin niyyanneen gara nuti nu qabdi jenneeni tasuma taatee takkaa'u Yuusufiin wanti sun itti deebite jennee hin yaadne jechuudha daawwattoota keenya isinis ni beektanii osoo kooflee fayyaa qabu osoo taphatu akkana ta'e jechuudha Yuusuf. Anfaan ni hirrifadhee alhamdulillah garuu waan rabbiin namaaf qoodeettumoo shakkaranii inshaallah homaaf hin ta'u du'aayi nu godhaa akka inni fayyullee Suleymaan illee mootuu ture jira maggee maal akka nu ta'e hin beeknu akkam gooname. Achuun gaa waan gochuu dandeenyu qabna nama ergannullee hin qabnu nama nu bira dhaabbatu hin qabnu kan biraa silaa osoollee jechuudha. Namnis yoo itti adeeme maal godha amma yoo nama lama sadii taanee karaa dawaa finnu kana deemne booda nuti iyyuu qabamne yookaan immoo bakkuma dawaan kun ba'u iyyuu argamee jennaan sanuma irratti dhiibbaa uumuu danda'u waan ta'eef
amma waan gochuu dandeenyu hin qabnu asuma teenyee du'aa gochuufidha akka inni dhufee nagaan as ga'utti jechuudha akka karaa kanatti aduwwiin isa mudanne du'aa isaa godhuudha wanti nurra jiru akkasitti immoo waan of biraa qabnu tokko tokko walitti butannee dawaa isheedhuma haftee jirtu kana walitti corannee tasgabbeessuudha ganuu danda'ame garuu tinaquu yaa mitiqqoo isheetti buusta sammuu dhaggahaa taalan itti nagame khayriyaa keessa gaseena mee xiqqeessee mee xiqqoo isheetti nagame egaan hordoftoota keenya ittiin baay'isin hiriyaa baay'oo qabeeffamee xiqqoo ishee amma xiqqoo ishee laafee jira waan ta'eef deebi'ee immoo nutti of baree jennaan deebi'ee immoo rakkoodha ammas osoo nuuf hin bariin rabbiin Suleemanii nuuf haa fidu malee suutuma jedhiiti jiisi kakadhiisa kanuma rabbi du'aa godhuufi khayriyaa akkasitti kun hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan jalaa yoo dhufate kun akkuma argaa jirtan jechuudha garuu siirii isheen kun sirriidhumatti itti yaadamtee irratti godhamte ammallee akka inni kan duraa caalatti miidhamutti itti godhamte jechuudha amma siiriin itti xiyyeeffatanii bakka qaban dhabanii erga faayoon gara qalbiitti deebite furmaata tokko dhabaniitu sadarkaa kanaan nu ga'an jechuudha amma gadi fageenyaan isarratti hojjetanii jechuudha. Maal irra teettan? Firtaa Yusuf. Maal taate Yusuf? nuti taa'u jirra maal sirra tattaa jirra Maa kana nagoota? akkam si goone maayyuu si goone bara maal si goone mee nuti homaa tokkoyyuu si goone bara Maa sammuu na hadochuu barbaadda? akkam Maal nagoota? homaa tokkoyyuu sitti hin goone nuyi homaa tokkoyyuu Gubadhee kusadhu keeriyaa akka Suleeman dhufutti waan biraan qabnu beek ibiddi natti qabdan ibiddi isinitti haa qabatu hin jedhu kana walitti qabnaa Maal nagoota? argaa kana qofa akka inni hin Maal miidhamne nagoota? homaa tokkoyyuu sitti hin goone nuti kana si godhume Maali ka summii akkana na godhu? summii maali Summiin akkana sammuu na summiin hadochuu tokkoyyuu hin jiru bar dawaadha kan sitti godhamu yoo jiraate malee summii hin qabnu nuti Dawaan ka maali? summii hin qabnu Dawaan sammuu nama hadocha. osoo summii qabaannee bar summii nuun hin tuqu sila hin dararamnu hin miidhamnu bakka deemne marattu waan kana hundarraa bilisa taaneef jecha bakka hundatti summii nutti godhu malee Kun amma na darartan. maal si goone Sheekuma san osoo qabne ajjeefne. isa kamii Sheekuma eessatti argitanii ajjeestu sheekni hin ajjeefamu Maali hommaan inni isin sheekni rabbitti amane bar warra siirii godhutu du'a malee sheekni hin du'u Isin maan narraa feetan aje? akkam Maan narraa feetan maaliif na gubdan? eenyuun nuti moo nuti Yuusuf qulqullaa'uudha kan barbaannu malee waan tokkoyyuu sitti hin goone homaa sirraan feenus Ajee homa ergan kana natti hin godhina. akkam Homa sheekii keessan ni goona sana ni goona isa natti hin goota. ni goona Isa natti hin goota. isa nyaatamu ni nyaachifna isa dhugamu ni obaasna kan dibatamu ni dibna kan ittiin dhiqatamu ni dhiqna Ka dhiqamu san dhiisi rabbeedhiiti. kan ittiin dhiqatamu hundallee Ka dhiqamu san dhiisa aje. akkamitti dhiisa Kana maan dhiqa sun badaa dhadhiisa maal feetan aje waan isin jettan isinii godha. akkam leemoon afaan hundaan dhiquu qabna amma nuti kan feenu Yusuf qulqullaa'uudha Yusuf qulqullaa'uu feena faayoonis qulqullaa'uu feena namni keenya hundumtuu qulqullaa'ee nagaan akka jiraatudha Kanaayyuu na raachisiisa sannatti hin godhina yaabbo. Waan isin barbaadan isin Maali? na raachi qaba. Kana kawataan na gubu jiru kunuu na gubu jira sannatti akka finne. makka Achi fidina. Sannatti taayi fidina. kaate harkaan taayi Sannatti fidina. taayi harkaan khayriyaa waliin nu haa gubataa qabi harkaan taayi kaate warqa sijjina onirra nu qabi yaa rabbi yarkisa makki harkaa fuuni way nu gadhiisiga way harkin Asken kanana. Natti hin goota. anna gadhiisuudha shiboo eeggadha shiboodhaan mura shiboo eeggadha mee akkamta Abo
maal godhu mee maal isinii godhaa jira Dhiisii deema Yuusuf. dura Yuusufiin Dhiisii deema. isin maa kana nama cinqii feetansa Dhiisii deema yee. Nuti waa tokko nama hin cinqine bar. nama Namatu nu cinqe malee warra jallataatu nu cinqe malee. laa aboo waan gurbaan sun shayxaani sun fidaa jiru san natti hin godhina Isnaat itti buusa. waan gurbaan shayxaani sun fidaa jiru natti hin godhina Kun eenyu fidaa jira? Waan kiyyam daawur. Eenyu gurbaa fida? shayxaana Hangee. Harka keessaa baafadhaa kaasin immoo maayikii qabamoo Baarnamee. dawaan itti dhagamoo maayikiin qabamoo ani akkamitti mee akkamitti Saawur nagani. Saayoo baafadhaa harka kee keessaa. Akkalachuu walirra. Faayo. Faayootti siqinati baay'ee amma si qabee jennaan rakkoodha faayo. dhageeffadhu Hin qabam hin miidhamta faayo. Kun ana qabee bar. Hin miidhamtaa gubadhe harka keetti kennina. Lachuu na qabaa baran dawaan inni itti buusa jee. Harka keessaa baafadhu faayooti. jara wajjin gargaarta Qalamatiin harra qabe. atillee jara wajjin gargaarta Anmoo kalaa gannaa hin gargaaru ni dhiisaan dhiisi kalaasan biraan deemoo waan haanuma gadhiisu. hayyee waan isin Keessaa baafadhu achis. Biraa akka jennaan agarsiise. waan isin Irraachisi. godhan isinii godha waan mucaan fidaa jiru san natti hin nagina Kanaaf si goona kun. Maal nu kannite waan nuti feene maal nu kannite. mallaqa feetani Mee Mallaqa. mallaqa gartee Jamurra. buskaanu kan hadiya. Maalla Luchuudhaan hin bitadhe raafadadhe. mallaqa dhageessan Luchuun hin raafitadha eewwa hawsa. maallaqa Telefoona hundi bitadha. huccuu miti makiinaa hin bitatta Makiinaan hin bitadha. faayo nurra jalliseeti. Osoo haani Waan raana itti wajjin naasee dhiiti. Makkee cabbe. Fiddee isa keessa Yusuf ani gaafadha ni rawalla. mallaqa mallaqa Ni feetuma gaafadha maallaqa mee kana kannite. Faayo jalliseeti. Gaafadha maallaqa maallaqa Hin abbaa. jiru maallaqni si kennamu. Namni si kennu si hin jiru. Nuufiddi nuufiddi. Kam? sannatti hin godha Waanuma Eessa feete goon? yoo fidde sitti goon. sannatti hin Isinu godha Waanuma feete yoo goon. Miraa nuufiddu. Niina maali? Beela Hin barbaannu nuti. Ati beela biyyaa si baasa. Niina akkanaa hin Maallaqa barbaannu. bar. doolaara dhibba Beela afurii biyya